Akkaataa sapiraayizii agaraada ramadaanaa obboleeyyan keenya maatii isaanii itti gammachiisanii fi gatii meeshaalee wal fakkaataa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu jirtu amantiif kutaan osoo qoodin bakka jiraattan isiniin jedha. Gammachuun maatii hundaatu anaaf gammachuu kiyya baay'ee gammada. Obboleeyyan keenya kun sapiraayizii maatii isaanii itti yaadanii nama lamaanii maatii isaaniitiif sapiraayiz godhanii nu ergillee jedhan garuu erga dhiyoo ta'e an ufumaa kiyyaa geessuu barbaade soolee gara bishaan salaamsan asuma shaashamannee keessa baay'ee nama gammachiisuu fi namatti toluudha. Meeshaalee mana guutuu binnee dhayneedha. Qarshii meeqa akka fixee fi hanga xumuraatitti daawwachuudhaan na wajjin turtii gaarii goosisa. Akkuma argitan yeroo kanatti qorris baay'ee naaf galatoomaa isiniin jedha. Kabajamaa fi jaalatamtoota maatii obboleeyyan tiyyatana sababbiin isaanii eeyyamamaa ta'anii viidiyoo akka hojjennu nu eeyyamanii akkasuma immoo obboleettiin tiyya akka viidiyoo an hojjedhu sirritti jechuu of dhibbarraa dhibbatti naaf dhiphattee akkasuma abbaan isiillee jechuudha abbaa gaarii fi qaalii isii garuu ammootuyyuu bakka jechuun maatii ajaa'ibaati. Icciitii keessaa sa'uun baay'een barbaachisu. Icciitiin maatii hordoftoota kiyyaa icciitii kiyya waan ta'eef viidiyoon si fayyada taananiin waraabbadhu naan jedhanii akka waraabbadhu hamilee naaf tahanii ani samoona viidiyoo yoo waraabuun haala natti hin tolle mee ufumaa keessanii ijaan ilaalaa akkamitti akka hojjennee fi meeshaaleen kun gatii meeqa akka fixi akkasuma immoo warroonni maatii keessan sapiraayizii idarra godhuu barbaadanillee ni dandeettanii garuu ammootuyyuu turtanii ooltanii bultanii ramadaana guyyaan 3-4 hafe yoo dhuftanii jettan an akka kiyyattu fi kiyyaa dhuunfatti biisidha isiniin jedha. Obboleettiin tiyyatuuni meeshaaleen jechuudha ijoollee lama walitti qabitanii garuu an takkitti hima dubbisee quba qaba meeshaa mana guutuu afaan hin hafne walaliin hin hafne minxaafiin hin hafne yookiin farshaan mana keessa akkasuma zuuriyaa firaasha mana guutuu xixgootee firaashni tokkichi meetira 2 isiniin jedhee jira. Akkasuma mootuyyuu firaasha 4 mootuyyuu meetira 8 gimma majliisa meetira 8 jechuudha. Majliisa meetira 8 gaha garuu teessumni isaa majliisa caalaa kan nama teessisuudha. Sababbiin isaa jechuudha kaariin xiqqoo garagaraa isiniin jechuu barbaadeeti. Itti aansun ammoo ergaa mana afnee geessinee jennee wanni isin sirritti naa hubachuu qabdan firaasha itti goone ka dura jiru baasne zuuriyaa manaa wal qixxeessine ammoo amma minxaafii afutti jirra. Minxaafiin wanni isin sirritti hubachuu qabdan qara biffeentuni garasiin jirti. Firaashni obboleeyyan tiyya bitte dabalata ziyaadadha jechuu rabbi ziyaadaa isaanii haa godhu isaanii haa dabalu. Walgargaarree jechuun maatiin keenya kun guutuun walgargaarree afaa jirra. Maggaarraja jira. Maggaarrajaallee guddaa dalaysiisanii fi akkasuma afnee erga geessinee jennee ammoo sufraa nyaataatitu jira. Sufraan kun baay'ee guddaadha. Ija keessanii ilaala. Asitti ammoo ifaan qabnu yookiin maabiraatiin hin jiru nuuf kolchaasiniin jenna. Ifaa normaalaati. Sa'aatillee galgala silaa sirritti ifaayyuu ture. Kuni amma isinii farrashaa jira yookiin ammoo jaahiza godhaa jirra. Inshaallah wa ta'ala rabbiin ji'a rahmataa ji'a ramadaana nagahaan ittiin nu haa ga'u. Isin hundaayyuu ittiin haa ga'u. Anallee du'aayina kadhaa anuyyuu qophii ramadaanaa waan takkallee qophaayaan jiru isinumaaf jechuudha. Isinii galee bakka viidiyoo waraabuun sitti hin tolletu jira. Maatii viidiyoo ammootuyyuu hin hubannetu jira. Kanaaf viidiyoo isinii waraabuu hin dandeenye silaa jechuudha. Wallaahi hunda isaatu isiniif waraabuun natti tola. Garuu ammoo ani viidiyoo caalaa isaan naa gammaduudha. Mee ija keessanii ilaala akkamiin namatti tola. Mana kiyyayyuu akkanatti tolfadhee qophaa'ee hin jenne wallaahi dhugaa isinii hima. Sababuma biizii ta'eefi namootiin ramadaana na gaafattan akkasuma ammootuyyuu timira na gaafattan burcuqqoolee meeshaalee adda addaa na gaafattanii warri booda bitachuu barbaadan ammoo gaafachuu ni dandeettanii yeroo argadhe isinii bita. Warri ammootuyyuu ramadaana kanaaf sababeeffattanii sapiraayiz maatii keessan gootanii wallaahi rabbillee isin gammachiisa ji'a rahmataa kana koottaa maatii keessan hin tuffatinaa waan qabdan. Ila firaasha takkaan hin tuffatinaa firaasha lamaan hin tuffatinaa keessattuu amma meeshaan barbaachisaadha. Burcuqqoon saanii shoorbaa burcuqqoon shaayii wallaahi barbaachisaadha hedduu. Kubbaayyaan namni isaanii shoorballee yoo dadhabe kubbaayyaa maatii isaaniitii bite. Ijoollee kun tirfiidha inumaayyuu dabalata. Burcuqqoon ammaa sunillee baddee diizaayinii jechuudha ji'a tokko ol ajajnee nam 3 dhufte. Achuma dabalata nam tokko ufii tanaa dhufte jechuudha tanama biraatii dhufte an ufii kiyyaa ramadaanaaf ajajadhe hin jirtu waan taateef isii tanallee gammachumarraa fiddee fi isiniin jedha. Jechuun micattiin naabiti naan jette isiin 2,200 galteerti. Feermuuziin 5,000 fi 300 lamaan isaa kun burcuqqoon tun baay'ee bareedduudha. Akkuma isin argitan kana hin badde jechuun diizaayinii jijjiiranii fidanii isiin tun baay'ee dhugamaan 100% bareeddi. Waancaa fakkaatti hedduu bareeddi. Osoo burcuqqoon tun warqaaman akkaataa adda addaatiin jirti isiin tun qulqullinnas tahee
bareedinasi tokkoffaadha akka burcuqqoolee zarii tanaati isiniin jedha. Kanaaf namoonni bitachuu barbaadan ammatti yoo argachuu ni dandeettanii garuu yeroodhaaf dhabamuu ni dandeetti. Tipsiin kun ammoo tuyyuu inni sadii walirra birrii 3,000 baay'ee furdaadha. Itti aansuun ammoo tuyyuu zayitii oomaariin qabdi. Zayitiin oomaarii wanni isin hubachuu qabdan ani zayitii hundarra maaliif filadha? Zayitiin akkuma biyya Arabaa isin argitan sanitu baay'eetu jira. Mee itti isinii deebi'aata zayitii. Asitti obboleettiin tiyya buna warqaa kiiloo 3 bitanii fi kun wanta akkallee hin qabu buna warqaati. Warruu gammadanii yoo hiitaniin urgaa kiiloo 3 birriin isaa jechuudha 700 moo 720 waan akkasiiti garuu waan karkarree 700 naa kennan fakkaata. Sukkaara kiiloo 10 qabdi. Sukkaarri kiiloon takkittiin 100 fi birrii 50 galee jira. Mumkin tarii har'a 60 mallee ta'uu mala. Itti aansuun ammoo obboleettiin tiyya wanni isiin qabdu hixaana kiiloo 2 qabdi. Hixaanni kun baay'ee urgaayaa bareeda. Hixaana kiiloo 2 qabdi. Sirritti naa hubadhaa hixaanni kiiloon tokkichi kakuma 3tu jira kakuma 2tu jira kan ammoo kuma 1,200 bitee isiniin jedha anillee ruubii bitadhee jira birri gimmaasha birri 600 bitadhee jira. Itti aansuun maggaarajaadha kun gabarii jalaa isaa maggaarajaati hin hidhatanii waadoo goggore keessaa odoo mana isaanii argee anuuyyuu maggaarajaa guddaa kana dhiisee maggaarajaa balbala 3 jira silaa balbala 3 irratti gaadaa ittiin seenan qabeeti ittiin seenanii fi gadiin bahan silaa addaan qoodee hojjedhaa fi mokoroonii kiiloo 5 qabdi kiiloon takkittiin 125 herreegadhaa isin gabaabamatti ansaniif gatii isinitti himaa jira. Maggaarajaa kana silaa jechuudha maachii walirra goonee miti silaa yaareet osoo mana dura argee balbala hagam akka qaban beeke anuu addaan qoqqoodee maggaarajaa xiqqatti silaa 3 godhaaf ture. Wallaahi isiin lama yaaddee turtee obboleeyyan tiyyatuuni namaan guuttu dunyaan tuni tasa sanuuyyuu iddootti yaadii hojjetanii rabbi isaanirra haa jaalatu. Kanaaf kun meeshaalee maggaarajaati ogeessa fidanii ni hojjetanii ni beeytanii isin hundi keessanuuyyuu jechuudha akkamitti akka hojjetamu akkamitti akka itti galu yeroo hedduu viidiyoo isinii hojjedhee jira. Mee namootiin na jaalattan viidiyoo kiyya ani viidiyoo gadhiisuu hin dandeenye biizii ta'e yeroo viidiyoo an gadi dhiisu isin laalaa ittiin bohaara subscribe warri goone subscribe gochuun mallattoo laayikii tuquun sheerii naa godha kunoo erga haala kanaan jechuudha wallahi maabraatii hin qabnu kana hunda jechuu ifaa bilbila kiyya kaamiraa itti ibsee jechuudha filaashii isuma waraabne. Mee waa'ee zayitii oomaarii irraa isin haa dubbadhu. Zayitii oomaarii wanni ani filadhuuf ni barakataa yabbuudha jechuudha ni dhageessisa. Ani ofii kiyya ji'a 2 nyaadha jechuudha litira 5 kana namni tokko ammoo waan itti baay'isaniif ji'a tokko ji'aaf 15 nyaatanii kaan ammootu bishaan hin dhageessisu waan ta'eef kunoo akkanatti bareechiftee obboleeyyan tiyyatuun rabbi isaan haa bareechisu. Mana kana mana addaa fakkeessanii inni hadha fakkaata isiniin jedha. Rabbiin nagaan warra galee argee ijoolleentu jira aadaa jedhanii jara nasanii isiin asanii natti fiiganii. Kanaaf inshallah wa ta'ala rabbiin isaan haa bareechisu rabbi si haa bareechisu jedha. Obboleettii tiyyatana walalii qabdi walaliileen kunoo asuma jira walalii mitira 4 fi 5 kabinne walitti 10 jechuu mitira 4 fi 5 jedhama malee kaareen tokko itti eda'ama mitira 10 binne qarshii isa tokkoffaadha qarshii nu ittiin binne 3,100 moo akkamii naa hubadhaa kanallee. Itti aansuun meeshaalee kanneen namoonni barbaadan hundi keessanuuyyuu sheer godhachuudhaan hiriyoota keessanii qooda koottaa ittiin daawwadhaa laayik subscribe godha.